أنا كوف أنا اللي جيت أنا كوف دبر مكير يبست دنقل النوم عايزو سيد عايزو تولجيته بو بقت تشابشته عايز بقى دوكير راغبته عايز لا كسب دوكير راغبته لا كسب دوكير راغبته أكرت سرينغل أما سرينغل ده تمام سرينغل ده بقى دوكير راغبته situ kundan desu jarti tedura situ kundan desu ilmu ke situ kundan desu sioju berbadu kap baka kana sirri da aba duke ya ba da dugati tolchite jeta kan sayid dugumat tolchite sayid lencha dugumat lencha hay isille na khatte dafte chun amanu khekhanaf sidati amanda dugumat lencha Dukumatti leechitti ayyuuleen maashaallah dukumatti maaliif namni hogguu tuume dhugaa hogguu argee sayid dhugaan deemu jira sobaan deemutu jiru akkasitti dhugaa barraan ijjittiitu barraan irratti rakkoon qabu sumaajii ni barbaadda silleen tokko nama takkallee warra keetti ni sumayyaa akkana laata namni akkana dhugaa hogguu argee akkana dhugaa wajji deemuun bareeda sobaa wajji deemuun bareeda dhugaan bakka kana hojii deemte jechuudha bakka kana shaf goote jechuudha amma intala jechuun haasititti sagartee firraa fageessu qabte namni addunyaa kana jiru namni addunyaa kana jiru nama haasita dhabee hin jiru namni hundinuu haasita ni qaba dhugumatti immoo jechuun ayyoo jiru jedhanii sitti jechuudha maal barbaadde menna hiikama barbaadu waraqaa barbaadu hiikama barbaadu anu akan memberbadu anu kan memferu akarlah akit adalah lapisan akit adalah hinjibatan serafnya jadi bosan malif nama beka kenya nama jarata makanya nama udah kangkung nama siapa kudan never namni akan agak acun lenca tau kanan sebenarnya warak acun anu kan memberbadu yo an merafrat berbadu cucu dan freda marren freda corbata rekon kamu lambar dem freda rekon kamu baka kasit do itu namni akatilol tu berbadu terasin akatilol te manis sikana warak asifin kana singkanu mal sinjalada minamin jacu fayete sinjacu surma rekon kamu anu naikete siku rekon kamu yo sih mali semua yang berbadu anu huccurlee deemu fudhadhu ammoo bakka takka jechuun tana qofa jechuun beektaa daawwattoota hordoftoota keenya jechuun wanni dabartee takka jechuun hin deebitu ayyu wanni dabartee takka hin deebitu durumaa silaa jechuun ati durumaa silaa sayid irraa barbaaddu sayid si fudhatee bakka fudhatte irraa askannii takka hoo eessa keessee akkana si biratti hin dhabee ta'etu san wanni takka jechuun taabuutee hin deebitu takottee sin deebitu garuu sayid bireetti sayid irraa akka birattu dirqama irraa fudhadhu bakka haayeefu jabeesseetti qaba jechuudha moo shaantaa keessa kaachuu moo keessa kaachuu moo mana keessatti jechuun bakka takkatti jabeessu wanni kun shakkiin utuu irraa qabna jechuudha sayid eessa keessatti jechuun waan namarraa fuutee eessa keessadhe ani waan garaa hedduu takka jechuun nagaddisiise jechuun duubuma koo dhabeetiin deemaayee duraanuu nin deemee eenyu qotee siitu jee malee sayid wayin siin adeeje si ibraaneeti jaartisaateti si ibraaneeti teessuu fedha dhugaasitti himee si teessuu fedha jaartisaateti jechuun wal taasisuu fedha malee wayi jechuun siin ariyaa siinarraa deemee yoo siin jee si jechuun dura deemuun barbaada maarreen barbaada inuma waan kiyyaasi dhabee deema duruma kiyyaasi dhabee deema teettu si jechuun duraan jechuun wal jaalatan wal fuutan wanti duraan qottee jaartisaatetis takka ta'e jechuun duraan sirraa fuudhamte jechuun amma eessaa si kanaree si kanuurra yoo manuma teessee jechuun ati jaartuma sayid duraanuu jaarti sayid taate yoo manuma teessee manumasaa qaalisaa gootee yoo teessee maali wanni akkana si tiltiru jaarti isaa jechuun haa barbaadu hojii barbaadu qabda malee haadha ilmaan isaa hojii barbaadu qabda malee bakka hunda jechuun hojii deemtee barbaadu qabda malee akkamitti ilmaan kee barbaadda akkamitti jaartii ta'e barbaadda jettee loluu qabda sumayyaa barbaadu akkamitti qabda jettee loluu qabdaati
Sumayyaan haadha ilmaansaa jaalatamtuu ilmaansaa gandasaa jaartiisaa ta duraati atilleen jaartiisaa ta boodaa ta sayiti ayyu wajjuman barbaadu qabda malee kophaa jechuun mana teessee inni akka hin deemne godhuun maali rakkoon kana fide jechuudha. Duraanuu osuma qabdu hin heerumne osuma jechuun ni qaba beektu osuma ilmaan ni qaba beektu naaf taayettee hin heerumne osuma sumayyaa qabaachuu beektu hin heerumne ammallee akkasumas sii ta'ee jechuun jiraachuu qaba malee maali isiidhaan gargar baasu beeta ifiifuu jechuun dhabee jechuun olii gad deemaa kana jira ilmaan isaatiif isiislee dhabee olii gad deemaa kana jira isii hojii barbaadu qabda malee osoo wajjin barbaanne akkanumatti jechuun dhiisii isa jechuun ifiifuu olii gad zooree jechuun mataan kun jechuun dhukkubee waan ajaa'ibaa keessa yeroo jechuun ati aara biraa itti fiduun ati jechuun ammoo waraqaa kana jechuun ati mana hiika jechuun ati akkasina tumte jechuun isa kana jechuun fajaajeessuu jechuu bara isa kana jechuun fajaajeessuu jechuu bara Sayid jaarsa keessa ayyuu jaarsa keetti dhugumaan si jaalata sunumaaf jechuun haadha mana isaa jechuun guddoo jaalatamtuu haadha ilmaan isaa wajjin barbaadanii harkachuudha qabdan malee eeggachuun amma jechuun dhiifamaa akkana seekiyya akkana tumtee hulii natti hin deebisini hulii nan tumini ani siin jaaladha ani maarreedha ani mixirqishoodha jettee jechuun ulee lammadaa harkuudhaaf jechuun akkana jiila osoo qabdu jechuun nama jala deemtee namni sin gowwoomsin dhalaa jala deemtee sin gowwoomsin dhalaan jechuun gurse moo gursummeetti jan jechuun harmallaa jan jechuun dhalaan maal jechuun dhalaan tun jechuun akka ati alabbaate Sayidiin wal dhabdu waan feetuuf hedduu takka jechuun dhalaallee saayibuu fira dhiisi beera alaallee firaa saayibuu dhiisi Sayid keeta wajjin jiraadhu Sumayyaa wajjin barbaaddanii jechuun ilmaan isaati wajjin harkuu qabdanii nutilleen du'aa isinii goona daawwatolleen du'aa isinii godha suniif jarjartee jechuun Sayidiin adda ba'u Sayid akkasitti ta'u afaan dhedheerattee waan kana yoo ofirraa dhiifte irra bareeda gorsa jechuun bakka adda addaati fudhattee Sayiditti achiin deebitee Sayid jechuun fincaa Sumayyaa dhugee marree oowwaa dhugee marree mixirqishoo dhugee jecha akkanaallee ofirraa xiqqeeffadhu jaarsawwan akkanaan jaan booda jechuun ati siitutti qaanfata Sayid jechuun jaarsa keeti sirraa dhalootaa ilmaan suniif jechuun Sumayyaa irraas ilmaan qaba Sumayyaa jechuun fincaana baaftee marree jechee moosiituu baasuu deema bakka kana jechuun ani waan takka shakkitaniin qabu jechuun akka Sayidiin ofirraa eegii jettu barbaada dhugumatti yoo ta'u baafte malee Sumayyaan jechuun jaalatamtuu isaati atilleen jaalatamtuu Sumayyaa siitu jaalate jechuun itti heeruma takkaa'oo si fuudhe garuu waan inni balleesse jechuun waan inni balleesse ammoo askanni asmaarree fiti kana baay'eessu jabeessitee eessa keessa deem manaa fudhadhu sin jenninu manaa fudhachuu san yoo dandeesse mana deettee fudhachuu dandeessa malee yookaan manuma keessan taa'uu dandeessa malee namni takka jechuun wanta akka tanumarraa buute namaan deemtu bultii ta'e oowwutu firraan jigini nagaan taa'i Sumayyaa ammoo waliin barbaada haala ilmoo isaati rabbi isin haa milkeessu Sayidillee rabbi haa milkeessu yoo jalallee deemu baatte yoo hojillee barbaadu baatte du'aayi gooteef Sayid haadha mana keeti rabbi si haa milkeessu harar sanittillee rabbi si haa agarsiisu tiradhaawwattillee taatullee rabbi si haa agarsiisu ilmaan keetillee yaadde jirta jaartii teetillee yaadde jirta jaartiin teetan tanaa duraatii jaalatamtuu teeti ilmaan irraa qabdaa ani akkasuma jaalatta isiillee akkasuma jaalatta suniif jechuun rabbi si haa milkeessu nagaan deemtee akka harkattu ni feena yoo ta'en irra bareeda jeetiin yaada beekadhaan sirumaafuu asiin yoo du'aayi gooteef irra bareeda malee waan adda addaa dhiyeessite jechuun kooflaayillee jechuun asirratti jechuun dhufitte jechuun waan adda addaallee gaarii miti sa'i keenya jechuun rabbi isaa gargaaru isinlee gaa jechuun eega dhiifama jechuun jettees gaafatte jechuun dhiifama gooteef jechuun gara Sumayyaa jechuun emeluun kee hin oolamu jechuun rabbiin si haa milkeessu du'aama sii goona si duuba jirra daawwattoonni keenyas du'aa yaa sii godhu nutilleen du'aa sii goona ayyuulleen gaa du'aa yoo sii goote yookaan yoo si hojii barbaadde si hojiillee barbaadde inshaallah jechuun isinlee rabbi haqa jechuun garuu isii tana namaa tokko kana godhu jira adawwii ta'e jechuun ta nama adda addaa jechuun ta isii tana gorsite jechuun akka gartee ati waraqaa kanatuuf akka jechuun ati gartee hiitu akka jechuun ati Sumayyaan barbaanne sama qofa malee Sumayyaa jechuun akka hin barbaanne jaanii jechuun warra gartee duubaa gorsuutu jira akkuma micoo jechuun duraanuu jechuun maal yoo siin akka fuudhu barbaada akkuma jechuun sunuu ofirraa gartee jirta intala sanillee ofitti hin dhiyeessini nama biraallee ofitti hin dhiyeessini adawwiidha dhalaan sheexaana firraa fageessuu qabda ayyuun ammoo
nagaa jechuun bultii si keessa ooffattee si wajjin taa'uu qabdi atillee na biltee jechuun imala gaarii jechuun rabbiin si haa milkeessu sumayyaasi ilmaan keetis rabbi si agarsiisu hedduu takka jechuun addaan dhabamtee jechuun karaa oliitii fi karaa gadiitti illee hedduu takka jooruu jirta hedduu takka deemuu jirta rabbiin si gargaaru qiwwa si haa godhu innaa inshaallah jechuun rabbiin si haa qunnamsiisu si qunnamsiisee si argisiisee jechuun si haa gammachiisu innaa isinis jechuun rabbiin warra nagaa godhe nagaan isin haa teessisu sii fi ayyuusi inshaallah jechuun ayyuu hin gowwoominii sa'ii kee jabeeffadhu wanni kuttee hin deebitu sa'ii jabeeffadhu sin jaa asumaanuu wanni sin jiru jechuun dhaamsii ani kanuma kanin siidhaamu asumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh